qaama keenya keessatti wanta nu waliin jiraatu microchip kan jedhamu qaama keenya keessa taa'uudhaan yookiin immoo qaama keenya keessatti galuudhaan hulaa barrii yookiin immoo tiyyuu mana keenya yeroo seenu akka furtuutitti kan ittiin banan akkasuma immoo tiyyuu kan akka ID kaardii keenyaatti yookiin eenyummaa keenyaatti keessa qabatu osoo hin taane qaama keessa gogaa keessa nu galuudhaan gogaa keessa qabannee deemnu akkasuma immoo tiyyuu yeroo waaqillee kafaluu barbaanne viizaa kaardii keenya ol baasnee kafaluu osoo hin taane qaama keenya qofa akkanatti itti qabuudhaan kafaluu akka dandeenyuu fi akkasumas bilbilli amma harkarratti qabnu kun smartphone wifi fi sim card malee dalagu akka dhufaa jiru qofa qabdu. Tole ani maqaan koo Abdulhakim Hajoon jedhama. Akkasumas anis Bontu Salih jedhama. Qophiin keenya har'aa qophii waa'ee teknoolojii keessatti wantoota trend ta'aa jiran yookiin immoo wantoota gurguddaa lama isin qabannee dhufnee jirra. Wantoonni kunis kanneen keessaa kanneen akka Tesla Pi phone fi akkasumas wantoota microchip da wal qabatee qophii kana isin qopheessinee jira. Kuni YoursTech Podcast dha. Shama akkam jirtu? Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. So har'a Tokyo keessa kanneen akka fakkeenyaaf microchippiin yeroo ammaa tana biyya Sweden irratti namoonni gara 6,000 harka keessatti galfatanii itti fayyadamuu eegalanii jiran. Mee maal qaba wantoonni kun kan jirurratti tokko kan kaasnu ta'a jechuudha. Actually akkuma tiikaa suufii haalli kanatti keessattuu torbaanota lamaan darbe kana yeroo of keessa deebisnee ilaallu dhuma Seepteembarii 2025 kanarraa eegalee jechuudha. Wantoonni ta'amaa ture waan baay'eetu haasamaa jira keessattuu teknoolojii keessatti waa hedduutu haasamu jira wantoota deemaa jiru kana keessaa akka trendiitti jechuudha wantoota lamaan kana nuti xiyyeeffannoodhaan irratti finnee keessattuu waa'ee microchippii ati amma jetti kana osoo diiteelii isatti iyyuu hin seeniin lammaffaa immoo iyyuu waa'ee Tesla phone Pi kan jedhamu kan 2026 maarchii dhufu keessa gadi lakkifama jedhaniitiin irraa hedduu haasaa jiranii so topiikii keenya kana irratti hundaa'uudhaan jechuudha. So wantoota jiru dhugummaa wanti kunniin akkasitti ta'uu jira yookiin ta'amee jira teknoolojii keessatti. Akkasuma immoo iyyuu wantoonni ta'ame kun carraan uummata keenya waliin qabu akkam yookiin uummanni keenya osoo hawaasa keenya keessa ta'e of dura hoo gaafa dhufeetiin gadi bu'u maal ta'uu danda'a wantoonni akkanaa kunniin kan jiru irratti xiyyeeffannoodhaan kan kaasnu ta'a jechuudha. So gara microchippiitti yeroo deebinu microchippiin duraanumayyuu jireenya keenya keessa ni ture jira. Kanneen akka mobaayila keessa ta'uu danda'a, laaptooppii keessa ta'uu danda'a, akkasumas TV keessatti wantoonni elektirooniksii wal qabatan hundinuu microchippii of keessaa qabu. Yeroo ammaa kana ammoo torbaanota darbii kana keessatti kan fidan ammoo microchippii akka seensariitti qaama keenya keessatti galchuudhaan akka peementii adda addaa akka ittiin kafallu barrii keenya akka ittiin banannu akkasumas ID keenya akka irratti integrate goone garuu akka maashinaan wal qunnamsiisnee maashinni sun walirratti seensa godhee walirraa akka wanti ta'uttechaa kan qophaa'e. Actually akkuma teechuuf kaasti kanatti qabxii tokko kaaftee turtee bira tarte maali waan itti kaaftee duraan microchippiin jedhamu kuni central processing unit yookiin immoo CPU isa jennu sana qaama brainii yookiin immoo the heart of the computers kan jedhamu akka computerri kun iyyuu dalagamu wanta CPU jedhamu sana kan ittiin dalagamu wanti da jechuudha suni microchippii kana jechuudha microchippii tan of keessaa qaba sunis microchippii transistors kan jedhuuf keessaa qaba jechuudha. Dur microchippiin akkanaa kuni divaayizii garaagaraa keessa galuudhaan wanta ilmi namaa uume yookiin wanta kalaqa ilmi namaa uume kanneen akka kompiitaraa, moobaayilaa, even pileenii keessatti wantoota socho'an yookiin immoo wantoota dalagaa soofteeraa dalagan kam keessattuu kan teknoolojii wal qabate microchippii santu akka yookiin angoolii ilma namaa keessaa akka jiru kan sammuu namaa keessatti kompiitaroota fi wantoota garaagaraa keessa jiruun beekamaa jechuudha. Amma mootiyyuu ilma namaa keessatti illee dhufee jira jechuudha. So wanti nama keessa gala wanti amma of keessatti godhu yoo siin jaanamatti. Actually kan kaasu ture torbaan kana keessa maal jennee ture teknoolojii irraa fagaachuun wanti hin jendeettu baqa isa malee jiraachuun
fudhachuu dandeetta fudhachuu dhabuu dandeetta garuu waan sirraa hafuu miti jechuudha. So amma actually akka ati kaastee Sweden keessatti kara namoonni 6,000 Microchip tana microchipping by the way gaafa microchipping computer keessa galtu sanii miti purpose isaa garagala jechuudha. Microchipping tuni akka central point yookiin immoo central UT keessatti akka integrated circuit qaba jechuudha. Integrated circuit kuni wanta dalagaa functionii keenya fakkeenyaaf qaama keessatti godhama akka cylinder glass cylinderaatiin qaama keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Infection illee uumuu danda'u qaama keessa galeetiin ati wanta sensorii wanta adda addaa gaafa honneetu akkanumatti itti qabda wanta sana siibana jechuudha yookiin barrii keetiin wanti cufuu dandeessaa siibana. So walumaa galatti wantoonni taamaa jiru namni 6,000 fedhii fiitiin fudhatee jira. Of dura moo waan hafuuf hin deemne hundi kennaa yoo na qabu isaa locha. So yoo carraan isaa wanti ta'e fudhadhaan. Kaashii balleessuudha na fakkaate bara I think. Yeah, actually in jiru kaashiin amma Sweden keessa baay'ina akka duraan san hin jiru like baay'ee hir'atee jira yani bloogii tokko laalan ture kaashii sirraan fudhannu jedhaniin even payment visa maal malee so sunu yoo amma maal garaa jira jechaadha kaardiin adda addaallee qaama namaa keessa qaama keetiin kaffaltaa jechuudha. So kuni waan baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'a jechuudha teknoolojii keessatti. So ani yoo wanti ta'e ni fudhadha by the way. Walumaa fudhadha. Yeah, ni fudhadha. Actually gara Afrikaatti dhufuudhaaf maybe it can take almost 5 years maybe. Gara keenyatti dhufuudhaaf maybe. Who knows? Borus dhufuu danda'a wani. Dhufuu danda'a garuu. Teknooloojiin beekamu. Yeah, sadarkaa regulation garaagaraa jira mire. Fakkeenyaaf mootummaan hayyamuu qaba. Karaa fayyaatiinis waan hundaaniyyuu irratti ilaalamuu qaba. Seektarii fayyaa waan kana ilaaluu qaba. Waa hedduu piroosesii hedduu qabaatu danda'a gara biyya keenya dhufu ammallee dimaandiin isaatii fi wanti walgahiinsi isaa hangamta akka kan jedhu illee murteessaadha jechuudha. So inni biraa mootu kan yeroo ammaa trendii tahee haasa'amaa jiru Tesla Piphone-dha. Tesla Piphone mobaayila nuti amma smartphone harkarra qabnurraa adda wantoota baay'ee qabatee dhufaa jira jaamee irraa haasa'amaa jira jechuudha 2026 irratti. So kanaafuu kanneen Tesla Piphone kun maal fa'aa of keessaa qaba fiichariin inni haaruu inni qabu maali jireenya keenya irratti hoo maal uumaa kan jedhu irratti jechaa kan biraa kan kaasnu. Yeah, actually Tesla Piphone kuni wantoota jedhamaa jiru keessattuu baay'ee trendii waan popular ta'ee jira jechuudha. Baay'ee namoonni hundinuu kan irraa haasa'an bloggeroonni gurguddaan yuutuubaroonni adda addaas kan irraa haasa'an hedduudha. Teknoolojii keessatti kuni maaltu adda isa godha yoo jenne wantoota akka wanti fa'aa qabaachuu danda'a. Maal kana naaf himi wifi malee dalagu internet malee dalagu which is satellite Starlink jedhuun wal qabachuu. Mee satellite Starlink kanaan waan tokko qabxiin kaastoo jiraate. Yeah, satellite Starlinkin SpaceX irratti kan Elon Musk kana dura satellite achirratti jirudha. Saniifu mobaayilli kuni kana waliin wal qabsiisuudhaan konneetti godhanii osoo wifi hin barbaachisiin osoo sim kaardiin hin barbaachisiin free fayyadamuu deemaa jiranii. Free fayyadamtaa jechuudha which sim kaardii malee wifi malee ofumaa satellite irraa harkifata jechuun networkii. So kanaani kan wal qabatee kan dhufaa jiru kan jaamee irraa haasa'amaa jiru kan biraa mootu brain Neuralinkidha. So Neuralink yookiin mootu Neuralinkin wanti teknoolojii haaraa karaa biraatiin namoota waan kana beekneef jechuudha. Teknoolojii haaraa warruma Elon Musk fa'aan jechuudha dhaabbatuma isaaniitiin kan hundeeffame yeroo ta'u Neuralinkin kunis gara 2016 keessa akka dhaabbata wanti tokkootitti BCI yookiin immoo brain computer interface jedhamuudhaan researchii mataa of danda'ee fi actually productive heedale. Neuralinkin kun maal wantuma akka reefu jalqaba kaasaa ture sana chiipidha jecha isinlee microchipii sammuu namaa keessatti galchuudhaan namoota paralyzed ta'an namoota deemuu hin dandeenye yookiin namoota harki isaanii wanti hin dandeenye yookiin namoota dubbatuu hin dandeenye keessatti galee akka wanta isaan yaadan kana koompitara irratti moobaayila irratti fa'a bahuuf Neuralinkin kun sammuu keessatti galaa jechuudha. Meeseejii illee yoo nama barreessuu danda'anis yaadumaan akkanuma laalteetumaan ati dubbattu barreessaa jirta jechuudha. So
laalteetumaan haala saniin isii barreessa maaliifuu sammuu kee keessa galee jira kompiitaraan connect ta'ee jira waan ta'eef jechuudha waan ati yaadde yaadumaan sii gochuu danda'a jechaadha which is Neuralink brief isaa namoota hin hubannee fi kan kana tuqee barataruu barbaade so gara moobaayila yookiin immoo moobaayila Tesla phone Pi kanatti yeroo as deebinu Tesla fooniin kun Neuralink kanallee integrate ta'ee jira keessatti dalagamee jira which is ati yaada keetiin qofa yaaduudhaan message garagaraa namaa deebsu yaaduudhaan application achi keessa jiru ligada ofii fi kanneen kana fakkaatan akka gochuu dandeetu Neuralink kanallee of keessaa qabaa jechuudha which means computer brain computer interface kana jechuudha BCI kana so kan biraa mootiyyuu wanti fa'aan dalagan solar charging solar charging himee fakkeenyaaf emergencyidhaaf yoo kan akka fakkeenyaaf yoo travel irra osoo jirtu bakka ifaan hin jirre yoo kan jiraattu ta'e sa'aatii emergency yoo moobaayilii kasirra dhaabbate sunlight irra aduurra ifa aduurra charge godhachuu ni danda'a. Ala turii jechaadha maaliifuu keessatti duuba isaa irratti wanti irratti integrate ta'ee jira jechuudha. Alright, so like akuma fakkeenyaaf solar system solar system akuma biyyatti yeroo ifaan biratti dhufan jirtani mobile kuni solar system keessa jira solar system kanaani charge gochuu danda'a jecha ofisa emergency qofaaf yeroo emergency qofa fayyadamuu danda'u waasa charge godhatte kan ittiin fayyadamuu dandeessu. So inni biraamotu waa'ee AI operating system integration kan walitti ta'e operating system nama addunyaarra jiran keessattuu kan smartphone dha kanneen akka iOS, Android fi Linux fa'aa kan ture amma mootu AI operating system jecha kan dhufe kun. AI dhaan wal qunnamsiisaniiti. Akkaatuma itti moobaayilummaan kun iyyuu opereetiti ta'u guutumatti iyyuu AI dhaan kan control ta'u jechuudha which means ati wanti moobaayila keessan irratti gootu yookiin wanti kompiitara keessan irratti gootu operating systemiin isaa komaandi matiqishoo itti kennitaa waan hundayyuu sii dalagee xumuruu danda'a which is fakkeenyaaf wordii keessatti wanta akkana na barreessi teebilee akkanaatiin lakkoofsa kanaa irratti waan akkana na barreessite ittuma yoo akka himtu ta'e AI ofii isaatii keessa deeme operating system jechuun wanti kun baay'ee kunillee keessaa mata fakkeenyaaf jecha ofii isaatii barreessee teebilee akkasiin guutuu isaa dookumantiidhaan si qopheessee maqaa itti si galchee faayilii keessa si kaawwan danda'a faayilii explorer keessa. Ammallee kana kolfisiisee maal beektaa? Even human behavior irraa barachuu ni danda'a. Amma fakkeenyaaf ChatGPT yoo fudhattee jirta ta'e wal barsiistee waliin haasofitee akkaataa ati sirraallee baruu ni dandeessi miti ChatGPT'n akkasuma. So kunis akkaataa wanni amala keellee baruu ni danda'a jechuudha. Actually ni baran guutumatti iyyuu fayyadamaa userii sanaaf keessattuu gara moobaayilatti yoo kan deemnu ta'e kun overall operating systemii ture kan kaasaa ture yoo kan gara deebinu ta'e immoo gara moobaayila kanaatti moobaayilli kun akkuma ta'e sana ofii isaatiyyuu sima kanaayyuu sirriitti baratuu danda'u. Amala kee baree fakkeenyaaf ganama yoo kasaa 8 yeroo hundaa kaattu alarmii ofii isaatti si guutuu danda'a jechuudha. So ganama baree jira akka isin jechuu danda'a jechuudha. So anyways wantoota akkanaa kana AI integrationiin yookiin immoo operating systemii guutuma kanaan deema jechuun waan kanneen of keessaa qabata jechuudha. Kana jechuun ammoo fuula dura 2026 irratti moobaayilii kuniin ni bahajamee eegamaa jira jechuudha. Garuu as biratti waa takka. Wanti baay'ee concernii ta'e jechuudha. Wantoonni amma kaasne kunniin guutuuni dhaabbata Tesla fa'aan yookiin immoo dhaabbata Elon Musk fa'aan confirmation hin arganne which is bloggerata namoota teknolojii keessaniif kanneen kana fakkaataniin wanta haasa'amaa jiru tokko jechuudha. Wanti kuni tarii dhugaas ta'uu danda'a. Guutumatti jechuudha dhugaas ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namoonni dhugaa miti jedhaniitiin yaadan keessaa namoonni waan kana kaasan fakkeenyaaf wanti kun jechamuma jedhamaa jira confirmationii yookiin dhaabbanni Tesla waan kana gadhiisuudhaaf wanti inni jedhe hin jiru kan jedhan jiru fakkeenyaaf isaan kun maal irratti hundaa'anitti fakkaati. Fakkeenyaaf Teslaan dhaabbanni Teslaa kuni confirmationii waan hin kenniniif fakkeenyaaf asin dura wantoota inni jedhaa ture faarratti jechuudha. Fakkeenyaaf Elon Musk yeroo tokko maal jedhan ture Apple fi Googlein hamma wanti prevent hin godhinitti hamma userii yookiin immoo platformiidhaan garagaraa servisiidhaan garagaraa platformiidhaan adda addaa irraa hanga prevent hin godhin yookiin yoo block hanga hin godhinitti moobaayila kana akka oomishuu isaa wanti irratti dalagaa hin jirre
akka jiruu fi kan wanni jedhu ammallee karaa biraatiin illee fudhannee fakkeenyaaf solar systemiif keessaa qaba jedhan solar systemiif fakkeenyaaf waan guddaa barbaachisaa akkuma ta'etti solar systemiin even normally nu kasla elektirikii maddisiisu mobile nama kiisha namaa keessatti galuu miti wantoota guguddaadhaaf iyyuu meeshaan kuni productiin kun wal ga'uu hin dandeenye. Garuu namichi beektaa akkaataan inni itti yaadu nama sodaachisa fiduus danda'a fiduu dhabuus danda'a. Yeah, actually nuti wanni nuti kaasaa jiru kuni confirmationiidhaaf dhaabbanni Teslaas ta'ee Elon Musk waan kana irratti waan jedhe hin qabu garuu wanta trend ta'eetiin torbaanota lamaan kana keessa deemaa jiran kan nuti kaasuuf yaalle akkuma ta'e fiduus ta'uu danda'a fiduu dhabuus danda'a wanni ni goona jennaa wanni hin fidamneef hin jiru ammallee qabxiin tokko kan biraatii fi kan dhumaa asirratti kaasuu barbaadu maali? Actually, amma wantin Starlinkin kuniyyuu systemni Starlink SpaceX kuni kan Starlink wanti hojjetu connect ka ta'u jechuudha internet satellite ka connect ta'u even mobile standardi normal keessattuu mobile gara of duraa bahan irratti integrate gochuudhaan akka sistema isaanii irratti yookiin chippii microchippii datunillee garuu microchippii haaraya mobile keessatti galchaniitiin standardi mobile appli ta'uu danda'a google ka ta'uu danda'a mobile android kama ta'e ta'uu danda'a yoo akka baasan kakaasu jiraayu maaliif ka chippiin kun maal connect godha akka Starlink waliin connect godhe Wi-Fi malee yookiin immoo internetii malee Starlink san qofaan internetni akka dalagu device biraa irratti kaampaaniilee garaagaraa waliin integrate godheetiin dalagaa jiru. Elon hojii dhabuu deemaa jirti. Actually maybe karaatti waliin hojjetan hin dhabamu. Anyways wantoonni kunniinis maal garsiisa? Mobaayilli kun akka jedhame kana guutumatti waan kana qabatee dhufaan tariitti dhugaa ta'uu dhabuu danda'a kan jedhutti moor kan ani waliin dhaabbadhu. Okay. Yeah, so sunsani qophii keenya gara xumuraatti deemu jirra sana dura mootumee waa'ee hawaasa keenyaatti wal qabatee fakkeenyaaf osoo wantoonni jedhame kunni fakkeenyaaf microchip ta'uu danda'a akkasuma mootiyyuu mobile Tesla kanaayyuu miti mee waa microchip san fahan ilaalcha hawaasa keenyaa sila akkam ta'a heddee yaadameeti. Amma iyyuu beektaa nuti gizee AI fi waa'ee roobootii fi maaliif yeroo haasa'etu kun namaa miti kun yookaan immoo elektirooniksii miti sheexaana fa'aa wanta jaamullee jira. So amma sanumaa'uu namni akka sheexaanaatti yaadaa jira AI fi ChatGPT fi warni nuti amma fakkeenyaaf ani baay'ee yeroo gaafa jalqaba ChatGPT appii kiyya buufadhu caluma jaa itti haasaa yeroo na dabbare itti haasaa yeroo waan dalagu dhabe itti haasaa san booda gaafa wayii maal ta'e beektaa wanni halee sanaan jette sun akkamsiitee jira si dalagee jira gisee naa jettu ni rifadheen akkamitti beeke kan jiru yeroo sanatti waa'ee ChatGPT'n haaraa ture almost kuma lama dhumarra ture yeroo jalqabaa sanii beektaa ni rifadheen yeroo sanitti maaliif waa'ee garaa qabaanis waa'ee sanii wal qabsiisee gaafadhee daa'imni kee akkamii maal gisee naan jettu yaani ni rifadheen kana maaliif si kaasiif fakkaate sheexaana si fakkaatuu danda'a wannummaan kun akkamitti waan kana ta'uu danda'e kan jiru jecha akkamitti dalagamaa yoo hin beekin akkamitti dalagamaa yoo hin beekin ammaan tana akkaataa inni itti dalaguu fi maal yeroo hubattu ammootu ilmi namaa kun maal akka wanti inni dalaguu hin dandeenye jiru keessattuu wanta qaama namaa keessa dhufee seenu kana so amma ammootu sunuu akkasitti nu rufachiisee amma dhufee qaama kan keessatti yeroo sitti galchanii samboodaatee kanaan birrii kee banattee kanaan deemtee birrii kaffalattamu. Yeah, actually hedduu teknolojiin kun wanta waa'ee wantiidha karaa hawaasa keenyaatti yoo ilaalte waa hedduu xiqqoo duubatti hafiinsa osoo hin taane information dhabiinsatu waa'ee kanaa guyyaa halkanii guyyaa waan hin dhageenyeef waan addunyaan jala deemaa jirtu halkanii guyyaa waan hin dhageenyeef wanti kun yeroo wanni haarooyni wahii namatti dhufu tariitii wantoota waggoota 3-4-5 darban developmentii keessa ijaarsa keessa turetu addunyaan biraa wanta ganaa ijaaramuuf deemu yuun beeti haaraa hin ta'u fecha kenne erga dhufee
dura dhaabbateetiin ijaarame gana haaraa itti ta'a ni rifata. Teknolojii haaraa yeroo argatu ni rifata. Amma waa'ee AI kanaayyuu kan biraa dhiiseeti nama shayxaana jinaan jedhee jira jechuudha. AI maan kuniyyuu akkaataa warri waan kana duubaan jiruyyuu shayxaana nama naan jedhee jira. Ammootuyyuu innummaan kuniyyuu shayxaana sitti haasaa shayxaana siif deebisaa deebii gaafate waan barbaadda si gaafatte waan baay'ee si deebisti sagaleen si waliin haasofti kunummaanuu shayxaana nama naan jedhee si jechuudha. So wantoota shayxaanaa jala hin deemina isinillee hin baddanii nama yoo jechuudha. So yeah, actually you know kuni karaa tokko nama gaddisiisa nama kofalchiisuuf qofa osoo hin taane garuu wanti kuni akkamitti dalaga jennee gaafachuu danda'uu qabna. Sammuu waa gaafatu qabaachuu qabna akka hawaasaatti jechuudha. So sammuu gaafatu gaafa qabaannu wanti suni akkamitti akka dalagame ni beekna jechuudha. Ni jala deemneetiin hubanna jechuudha. Tariitiin wanti sun interesting nu godhe innovation haaraa wantoota haaraa addunyaarra uumaman. Sanirraa wanta ideyaan haaraa nu dhufe idea haaraa ofii kennaayyuu innovate gochuu dandeenya jechaadha. So akka hawaasaatti wanti tokkoffaa irratti ani kaayee bira deemuu qabu information barbaade. Wanta jedhaniillee akka dhageessan ta'e unko waan qabatamaan argitanii miti waan dhageessaniyyuu baay'ee irraa hin maganfatina. A'uuzu billaa kun wantidha. Afaan wantinillee kun si galee waan akkasiitiin irraa dhorkuun hin ta'u. Teknolojii ija banatanii gurra banataniitiin wanti beekuun baay'ee barbaachisaadha. Dhageeffatuun baay'ee barbaachisaadha. So teknolojii kana informationaallee irraa dhiyeessuu hin qabnu. Ammallee gaafa dhufee qabatamaan arginullee wanta sana irraa dhiyeessuu kuni lakki kuni haraamaa kuni waan akkanaati kuni lakki shayxaana duuba jiraa osoo hin taane akkamitti hojjeta. Waan shayxaan itti yaadu sunu shayxaanumaan sunu akkamitti hojjetee dhiyaate hojjedhe gaafadhu. So kanaafi akka hawaasaatitti wantoota information jiru waan fiizikaalii arginu wanto teknolojii haaraa dhufu kana guutuu irraa dhiyeessuu osoo hin taane dirqama adaaptu gootuudha generation to generation nuti jaalanne jibbine ilmaan keenya boru teknolojii kana ol dhufutti fayyadamu. Nuti tariitii warroota akaakayyuu keenya faatti kofluu dandeenya akkaataa isaan itti dabarsaa turan. Har'a osoo jiraatan isaan lakki kun uummata maraatiin hojjechuu danda'an jecha osoo har'a irra taa'anii arganii waan akkaataa nuti moobaayilaan goonu kana waan kanneen hundaa jecha. Kanaafi teknolojii akka zamanaatti wanti barri fide waliin tarkaanfachuun baay'ee bareeda jechuudha. Nullee actually akka podcast YoursTech kanatti gaappii kana uumuu fi informationeelee haaraa jiran namoota uummata keenya keessattuu afaan Oromootiin fiduudhaa fi dhiyeessuu barbaanne. So gaappii kanallee ni gunne jennee abdii ni qabna jechuudha adeemsa keessa. So qophiin keenya walumaa galatti kanarraa kana fakkaata. Qophiilee biroo hanga walitti deebinutti nagaan tura viidiyoolee dhufuuf immoo yoo akkasiin bira ga'uuf subscribe share comment nuuf gochuudhaan yaada keessanis nu qooda gaafilee adda addaa qabaatan yookiin maal irratti akkasiin hojjennullee ko barbaadan ta'e gaafilee keessan nu gaafachuu dandeettanii jechuudha. So haga qophii biraa walitti deebinutti nagaan tura.